Biraa jalatti ilaallu amallee baay'ee qormaata dhufaa oolfan oolu. Ionization energy dha kunis maali exception qaba jechuudha. Generally gaafa kan laaltu across the period kan itti murteessuu ni dandeessa garuu exception tu keessa jira jechuudha. Kanaaf isa kana detailii kan inni isiniif ibsuudha maal jechuudha. Jalqaba conceptiin ionization energy jechuun maal jechuu akka ta'een isiniif ibsa. Nafaana bu'aa like godhuu hin dagatinaa jechuu ijoollee teenya Oromoo bal'aadhaaf share gochuu akka qabdan asumaan akka share gootan isin gaafadha. Okay, conceptii ionization energy jedhurraa yoo kaane maal jechuudha. Ionization energy jechuun maal jechuudha jechuurraa kan kaanu hiika isaatirraa kana definition irraa kan kaanu ta'a. Conceptii isaa sirriitti akka isin galuttiin hiika isaa afaan keenya afaan isa guddaa afaan Oromootiin isiniif himuuf yaala. Kanaaf like godhaa, subscribe godhaa, warreen godhini hiriyoota keessaniif maaliif share gochuun beektanii ijoollee teenya share godhuus illee baraame. Telegram kilaasii keessan kan jiru irratti illee share godhaa. Ijoolleen teenya hundi irraa barattu. Jechuudhaan barbaada. Kanaaf meeyaatti hafuun ionization energy jechuun maal jechuudha. Ionization energy is the quantity of energy that is isolated gaseous atoms in the ground electronic state must absorb the discharge and electron resulting in the cation. Kana hiika kana yoo gochuu dadhabdan afaan keenya afaan bareedaa kanaan isin ibsa maal jechuudha. Ionization energy jechuun hamma annisaa elektirooniin hamma annisaa ground electronic state tokko yookaan atomic ground irra jiru tokko maal godhu jechuudha. Electronic outermost isaa irra jiru irraa release gochuudhaan gara kaataayoonitti jijjiiruu jechuudha. Kaataayoon jechuun maal jechuudha? Positive electronii jechuudha. Kaataayoonii yookaan positive electroniitti jijjiiruu jechuudha. Maal irraa godhe? Electroniitti outermost irra jiru kana release gaafa irraa godha. Fakkeenyaaf kan as keessatti wanni isin dagachuu hin qabne atoomiin takka gaafa electroniif irraa release gootu negative charge yooti immoo positive charge yooti waan yoo beekuu qabdu jechuudha. Atoomiin takka gaafa electronii gallakkiftu gaafa electronii ofirraa gallakkiftu positive dhaan charge yooti gaafa electronii gara ofitti dabaltu immoo negative dhaan charge yooti jechuudha. Inni mas keessa baanu kun maal jechuudha? Hammi annisaa atoomiin tokko electronii outermost electronii irra jiru san ifirraa release gootee yookaan ifirraa baaftee ifirraa gallakkiftee charge positivitiin ittiin charge yoitu annisaan hangi barbaachisu san maal jedhama jechuudha? Ionization energy jedhama jechuudha. Kana jechuudha. Kana jechuun asirratti malee isiitinis ergaan isin dabarsitu isuma sanii jechuudha. As keessatti iccitiin jiru tokko maal kan inni isin ibsu ionization energy yeroo baay'ee gaasheessa atoomirraa maaliif akkana jaa ionization energy apply ta'u kan eegalu atoomiin tokko solid irraa yoo ta'e liquid irraa yoo ta'e jalqaba gara maalitti jijjiiramu qaba jechuudha. Ionization energy irratti apply ta'uudhaaf jalqaba gara gaasitti jijjiiramu qaba jechuudha. Yoo solidiinis jiraate annisaa biraa dabalattee gara maalitti jijjiiramuun isii dirqama jechuudha. Gara gaasitti jijjiiramti. San booda erga gaasi gara gaasitti jijjiiramte booda elektirooniin gaasii sanirraa outermost isiitirra jiru maal ta'a? Humna nucleusii keessatti yookaan annisaa nucleusiin saniif keessaa qabdutu jira jechuudha. Hammi annisaa nucleusiin san elektiroonii isii outermost irra jirtu san dhiibee irraa gallakkisiisee charge positiiviin akka charge godhutti maal jedhama jechuudha. Annisaan hammisanii ionization energy jedhama. Kanaaf maal irraa godha jechuudha? Yeroo baay'ee gaasheessa atoomirraa godha jechuudha malee solidii fi liquid irraa godhuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf iccitiin bakka kana jirtu hanganumaa jechuudha. Kan biraa diteelii keessa gasseenneeti kan laallu waliin adeemnu. Nafaana bu'aachuun barbaada as keessaa cuunfee jechuudha. Qophatti wanti inni isin kaa'ee jira jechuudha. Ionization energy conceptiin yaadni isii akkasii yoo ta'u kan diteelii as jalatti kan deemnu jechuudha. Wantootaan cuunfee kana keessatti waa baay'eedha jechuudha. Exceptioniiwwan jiran hunda kan as keessatti waliin laallu ta'a. Fakkeenyaaf ionization energy across the period yookaan tarree keessa bitaa gara mirgaa yoo deemne maal fakkaata? Ni dabala. Generaalii gaafa laallu ni dabala jechuudha. Exceptionii yoo jiraate ni laalla. Because of the nucleus gets stronger or more proton pulling electron in the tight and making them harder to remove. Maal jenne electron gaafa gara bitaarraa gara mirgaatti akka deemaa deemnu lakkoofsi protonii nucleusii atomii san keessatti kuufamaa deemu dabalaa deema. Naree fuullee akkuma dubbanne dabalaa deema. Inni san dabaluun san maal akka ta'u godhe ionization energy akka dabalu godhe jechuudha. Ionization energy jechuun humna nucleusii tokko keessatti kuufamee elektiroonii outermost irra jiru release yookaan irraa baasuudhaaf barbaachisu waan ta'eef inni sun gaafa dabalu maaltu dabala jechuudha? Faana ionization energy faana dabalaa deema jechuudha. Down the group maal fakkaata kan jedhu. Down the group maal fakkaata? Decrease ta'a jechuudha. Ionization energy garee keessa gubbaarraa gara gadiitti yoo deemne up to down gaafa deemne jechuudha. Maal fakkaata? Decrease ta'a deema jechuudha. Inni kunis maaliif jechuudha? Sababni inni decrease ta'uuf decrease ta'u maali? Because atom is gets larger in the outer electron that are further away and making them easier to steal. Maal jechuudha?
Fakkeenyaaf kana diyaagiraamiin kaasee isin agarsiisa. Yaadni isiisanii fakkeenyaaf daawunsa guruupii gaafa yoo fakkeenyaaf sheelii takkitti tanaa qabaate fakkeenyaaf tan garee tokkoffaa tarree tokkoffarra jirtu jechuudha. Ta garee lammaffaa itti aantu san sheelii meeqa qabdi? Sheelii lama qabdi jechuudha. Sheelii lama qabdi. Isiin ammallee itti aantee jirtu sheelii sadi qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf danaan isaa guddataa deemaa jechuudha. Diyaagiraamiin guddataa deema. Fakkeenyaaf humni as keessa barbaachisu sun humni niikuleesii kana keessa jiru F dha jechuudha. Koonistaantii F haa ta'u kana keessaas F tu jira. F'n kun fakkeenyaaf niwutooniidhaan hangana jennee murteessuu dandeessaa jechuudha. 60 itti yoo murteessite. For example akka isinii galuuf jechuudha. 60 itti yoo murteessite as keessaas F tu jira. 60 jechuudha. As keessaas maaltu jira? F tu jira jechuudha. Elektiroononni gara alaa kanarra jiranii jechuudha. Fakkeenyaaf humni isiin tun wantiin elektirooniin kun maalitti dhiyaatee jira? Gara niikuleesitti dhiyaatee jira jechuudha. Hammi humni asirraa fakkeenyaaf riiliis godhuun ittiin dandeessu maal jechuudha? Humna guddaa barbaada jechuudha. Maaliif atoomiin elektiroonii fi pirootooniin akkam wal godha? Chaarjii walii akkamiiti? Waliif faallaadha. Wal harkisaa jechuudha. Akkuma yaadattan jidduun tun pirootoonii qabaa inni. Atoomiin niikuleesii isaa keessa pirootoonii jira inni. Garuu awutarmoosii kanarra elektiroonii jira inni. Elektiroonii tu jira inni. Elektirooniin chaarjii negatiivii qaba. Pirootooniin garuu chaarjii poozitiivii qaba. Chaarjiin waliin fakkaanne maal wal godha? Wal harkisa. Fakkeenyaaf akkuma niikuleesii kanas siqee jiruun harkisni yookaan wal harkisni isaanii kun baay'ee cimaa jechuudha. Sababa wal harkisni elektiroonii fi pirootoonii niikuleesii keessa jiru baay'ee cimuuf maali? Humni elektiroonii kana gallakkisiisuuf barbaachisu humna baay'ee guddaadha jechuudha. Humna tan isaan jidduu wal harkisa isaanii kana cabsee elektiroonii tana gara alatti riiliis irraa gochuuf dandeessu baay'ee guddaadha yookaan humna cimaadha jechuudha. Kanaaf akkuma gad deemnuun fakkeenyaaf isiin sheelii sadaffaarra jirtu yoo fudhatte akkuma fageenyi fakkeenyaaf pirootoonii niikuleesii keessa jiruu fi elektiroonii awutarmoostii irra jiru adda dabalaa deemuun wal harkisni isaanii laaffachaa dhufaa jechuudha. Wal harkisni isaanii xiqqaachaa deemaa jechuudha. Isa gadii kanatti baay'ee xiqqaataa deemaa jechuudha. Wal harkisni isaanii baay'ee xiqqaata. Wal harkisni isaanii baay'ee xiqqaata jechuun elektiroonii awutarmoostii irra jirtu riiliis gochuudhaaf humni nu barbaachisu xiqqaadha jechuudha. Kana jechuun ayonaayizeeshinii enerjii nu barbaachisan yookaan humni elektiroonii alarra jirtu san irraa gallakkisiisuuf barbaachisan humna baay'ee xiqqaa tokkotu irraa ala baasuu danda'a. Maaliif pirootoonii niikuleesii keessa jirtu sanii wal harkisni isaanii baay'ee xiqqaa waan ta'eef jechuudha. Iccitiin jirtu guddaan kana jechuudha. Kanaaf kana akkasitti daawwansa guruupii dikiriista. Fakkeenyaaf yoo horizontaalii ilaaltan yookaan tarree keessa yookaan ilaaltan sheelii kana wal qixa qabaa jechuudha. Elektiroononni sheelii kana wal qixa qabaa. Elektiroonii ala kanarra garuu baay'ataa deemaa jechuudha. Asirratti asumaan piriidiyoon isin ibse akirooza piriidii gaafa dalga akkas ilaalle jechuudha. Horizontaalii sheeliin isaanii kun wal qixa laala. Sheeliin isaanii yoo lamaanii galee sheeliin isaanii waluma qixaa jechuudha. Sheeliin isaanii waluma qixaa jechuudha. Dalga yoo deemne jechuudha. Sheeliin isaanii waluma qixaa jechuudha. Maaltu adda isa godha? Elektiroononni asirra jiran baay'ee dabalaa deema jechuudha. Elektiroonni asirratti yoo lama fakkeenyaaf suuraa kanarra yoo tokko ta'e awutarmoostii irra jiru yoo tokko ta'e keessa kanarratti sadii yookaan lama ta'uu danda'a. Keessa kanarratti sadii yookaan afur ta'uu danda'a. Dabalaa deemaa jechuudha. Elektiroonni awutarmoostii irra jiran kun. Elektiroononni awutarmoostii irra jiran kun dabalee jechuun wal harkisni isaanii niikuleesii tanaa wajjin qaban baay'ee dabalee jechuudha. Kana jechuun hiikkaanis dabalee waan jiruuf ayonaayizeeshinii enerjii yookaan humni elektiroonii alaa jirtu sana gallakkisiisuuf barbaachisu baay'ee guddaadha jechuudha. Humni elektiroonii tokko gallakkisiisuuf barbaachisuu fi humni elektiroonii sadii gallakkisiisuuf barbaachisu kamtu guddaa jechuudha. Humna elektiroonii hedduu gallakkisiisuuf barbaachisu hintuutu humna baay'ee guddaadha. Kanaaf ayonaayizeeshinii enerjiin horizontaalii maal ta'a? Dabalaa deema. Garuu daawunsa guruupii maal ta'a? Dikiriis ta'a deema. Sababa elektiroononni yookaan awutarmoostii elektirooniin niikuleesii irraa baay'ee fagaachaa deemuuf jechuudha. Kunis iccitiin guddaan jiru kana hadeemnu ammallee itti hafuuf numee waliin ilaallu laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa. Nama jajjabeessa akkaanan gammachuudhaan isiniif dalagu na taasisa malee anaaf riizaltii biraa waan dabaluu isiniin qabu jechuudha. Kanaaf laayik godhuun yeroo isinitti fudhatu yeroo takka isiniif sheer godhaa jechuun barbaada. Hadeemnu as keessatti ammaas qabiyyeen iccitiin guddaan jiru ayonaayizeeshinii enerjii wajjin wal qabsiisee jechuudha. Eksepshiniitu jira jechuudha. Fakkeenyaaf horizontaalii dabalaa deemaa gaafa jennu warra bakka itti eksepshiniin jirutu jira jechuudha as keessatti. Fakkeenyaaf noormaali ayonaayizeeshinii enerjiin gaafa laallu akkuma waliigalatti yookaan akka waliigalatti koomanalii gaafa kan laallu ayonaayizeeshinii enerjii is increase as you what move across the period. Tarree keessa bitaarraa gara mirgaatti yoo deemnu dabalaa deema akkuma reefu jenne jechuudha. Dabalaa deema. Garuu immoo eksepshiniitu jira jechuudha. Qormaata irratti gaafilee hin dhuftu gaafilee akkana eksepshinii tanaa jechuudha. Fakkeenyaaf warra guruupii berileemii sanii fi warra guruupii boroonii wal bira qabnee olaalle silaa kamtu dura jechuudha. Berileemiin guruupii lammaffaadha.
Borooniin ammoo guruppii meeqaffaadha? Sadaffaadha. Silaama fakkeenyaaf eenyutu caaluu qaba jechuudha akka seeratti horizontaalii dabalaa deema yoo jennu borooniin caaluu qaba jechuudha sila akka seeraa sanitti jechuudha. Garuu maaltu caalaa? Birileemii tanaatu caalaa jechuudha. Sababni isiin caaltuuf maali? Hayyoo waliin laalla nafaana bu'aa jechuun barbaada. Garuu immoo bat jalaal garuu yookaan haayivar bat yookaan immoo bat jechuudha. Haayivar jechuun bat yookaan garuu birileemii haas the higher ionization energy zaan boroon garuu maaltu caalaa? Birileemiitu boroonii caalaa. Osoo irraa as jiraatee jiru fakkeenyaaf asiin guruppii lammaffarra jira jechuudha birileemiin. Garuu immoo borooniin asiin guruppii meeqaffaadha? Sadaffa jira jechuudha. Silaama fakkeenyaaf horizontaalii gaafa akka deemu ionization energy maal ta'a deema inni dabaluu qaba jechuudha. Garuu immoo bakka tana faallaa kanaatiif exceptioniin jirtu birileemiin tun maal caalte? Boroonii kana caalte jechuudha. Isiin sababni isiin caalte maali? Orbital stability jechuudha. Orbital stability gaafa raabsitu honola fakkeenyaaf waan itti saphine kun maaliif ta'e kan jedhuuf gaafii tanaaf deebii kennuudhaaf gaafa raabsitu raabsan elektiroonii elektro configuration birileemiidha kana fakkaata. Kunis maali? Fulfilled jechuudha. Kunis maali? Isin fulfilled has full 2s maal ta'e jira? Sub leveliin 2s kun maal ta'e jira? Full completely guutamee jira jechuudha. Which is stable. Guutamee jira jechuun maal jechuudha? Stable ta'e jira jechuudha. Irra stabiliidha jechuudha. Elektiroonii sana alaasin irraa baasuudhaaf baay'ee ulfaataa jechuudha. Maaliif elektiroonii fi pirootooniin niikuleesii keessa jiru san baay'ee walitti wal harkifatee yookaan waliin michoomanii gatta'anii jiran jechuudha. Tasgabbaa'anii jiranii jechuudha. Kanaaf elektiroonii tana gallakkisiisuudhaaf humni barbaachisu baay'ee guddaadha jechuudha. Elektiroonii stabil taatee jirtu kana jechuudha. Kanaaf raabsi elektiroonii elektro configuration maal godha jechuudha? Affect godha jechuudha ionization energy. Kanaaf garuu kan boroonii gaafa raabsine ilaaltu akkana dhumaa jechuudha. Awutarii irra jiru kana ilaaltaa jechuudha. Asiinis isaa awutarii irra jirtu ilaaltaa jechuudha. Orbitaalli inni elektiroonii inni alarraa qabu guutamee jira jechuudha. Inni kun immoo hin guutamne jechuudha. Hin guutamne jechuun maali? Elektirooniin takka ittiin jirtuun baay'ee aktiiviidha jechuudha. Elektiroonii stabilitaayizer riiliis gochuun humna baay'ee guddaa nu barbaachisa yookaan ionization energy guddaa nu barbaachisa waan ta'eef akkas jechuudha. Kanaaf exceptioniin bakka tana jirtu hangana. Tan biraan immoo exceptioniin biraata jirtu maali? Guruppii biraa keessatti immaas warra guruppii 15ffaa fi guruppii 16ffaa jedhaman jechuudha. As keessatti immoo wanni tokko taniin isin yaadachiisuu fedhu guruppii 15ffaa gaafa jedhan akkami guruppiin 15ffaan jirti jettaniit illee teeshinaa hundi dandeessan. Fakkeenyaaf gaafa guruppii jeeqnu noormaalii isin kannu ta guruppii 18 qabdii saniin deemtaa jechuudha. Gabateen pireedikaa ammayyaa guruppii meeqa qabdii yookaan irraan gadiiwwan 18 qabdii jechaa turre jechuudha. Yoommoo fakkeenyaaf specific godhee adda baasee B A godhee kaa'ee warra A'ti akka A'tti warra B'ti akka B'tti ilaalteeti akkasitti diitaramaa hin goota jechuudha. Amma kun guruppii waliigalaatiin gaafa kaa'ee maal yaadatta jechuudhaati? Gabateen pireedikaa ammayyaa guruppii 18 qabaachuu yaadatta jechuudha. Fakkeenyaaf guruppiin A'dhaan gaafa bira keenyu sadaffaa A jedhamu gaafa akkanuma noormaalii guruppii qofa yoo meeqa ta'uu dandeessi? Tabiraa ta'uu dandeessi. 12 fa'aa 13 fa'aa ta'uu dandeessi jechuudha. Kanaaf akkasitti adda baafachuu qabdu. Guruppiin 15ffaan maatii warra naayitiroojiinii yoo ta'u guruppiin 16ffaan ammoo maatii oksijiiniiti jechuudha. Isaan kanaas wal bira qabnee ilaallu maal fakkaata? Fakkeenyaaf kamtu toru guruppii 15ffaa kanaatu irraa gara bitaa jira. Isa guruppii 16ffaa kun gara maal jira? Gara mirgaa jira jechuudha. Garuu akka noormaalii akka waliigalatti maal jennaa ionization energy pireedii keessaa kiroosii gaafa deemnu bitarraa gara mirgaa dabalaa deema. Garuu immoo as keessatti exception hin jirtu. Oksijiiniin gara mirgaatti irraa argamtu naayitiroojiiniin caaltii jechuudha. Maaliif akka ta'e waliin laalla kanaas. Naayitiroojiiniin as very stable electro configuration half field qaba jechuudha kun. As keessatti wanti inni isin himuu barbaachisu electro configuration kamiifuu jechuudha. Electro configuration elementii kamiitiifuu half field fi full fieldiin baay'ee stabiliidha. Full fieldiin hundarra stabiliidha. Itti aanee immoo half fieldiin very stabiliidha. Itti aanee elektiroonota biraati jechuudha. Yaanni koo isin galee fakkeenyaaf akkamiin jechuu barbaade fakkeenyaaf amma 2p2 fi 2p3 akkasumas 2p6 elektiroonota amma fakkeenyaaf raabsa elektiroonii sadeen kana kamtuutu very stabiliidha jechuudha. Isa full field ta'e kana jechuudha. Isa jaabatee jiru kun baay'ee stabiliidha. Itti aanee kan jiru half field jechuudha. Half field jechuun maal jechuudha? Elektiroonii waliigalaa silaa piin bachuu danda'u meeqa? 6 jechuudha. Haafiin isaa meeqa? Haafiin 6 3 jechuudha. Kanaaf half fieldiin P bilookii irra meeqa? 3 jechuudha. S bilookii irra meeqa? Takka jechuudha. D bilookii irra meeqa? D meeqa bata? 10 bata. Kanaafuu half fieldiin D dhaa meeqa ta'a jechuudha? 5. Akkas jechuudha yaadni isiiti. Half fieldiin isii maali? Stabiliidha jechuudha.
lammaffaadha jechuudha istabilummaadhaan gaafa laallu fuul fiiliin hundarra istabiliidha. Haaf fiiliin garuu haaf fiildiin maali itti aanaa jechuudha. Naayitiroojiinii gaafa raabsii elektiroonii outermost irra jiru maali haaf fiildiidha. Garuu kan oksijiiniidha maali haaf fiildii miti jechuudha. Kanaatu irra maal godhe irra istabil akka ta'u godhe jechuudha. Irra istabil ta'e jechuun kun maal jechuudha? Ionization energy guddaa barbaada jechuudha. Elektiroonii alarraa galakkisiisuun ionization energy guddaa barbaada jechuudha. Kanaaf exceptioniiwwan jiran sirriitti adda baafachuu qabdu jechuudha. Kanaaf oksijiinii has 4 electron. Oksijiiniin ammoo outermost irraa elektiroonii meeqa qaba? 4 qaba jechuudha. 2p4 fi 2p3 wal bira qabdee ilaaltaa jechuudha. Amma 2p3 fi 2p4 gaafa wal bira qabdee ilaaltu kamtutu very stable dha yookaan kamtu irra sukaawaadha jechuudha. 3 kanaan jechuudha. Sababa maal ta'eef half field waan ta'eef jechuudha. Half fieldiin stabilummaadhaan isa biraa caalaa jechuudha. Kanaaf complete irraa kanaaf jechuudha. Kanaaf nitrogen is what greater ionization energy is what oxygen jechuudha. Ammallee sababni biraa jechuudha. Sababni biraa ammallee analatti sababni biraa jiru ni jira jechuudha. Sababoonni isaatis maali jechuudha? Two negative electron. Fakkeenyaaf result two negative electrons repel each other. For what? The fourth electron is pushed out more easily. And this makes oxygen's ionization energy is lower than nitrogen jechuudha. Maal jechuudha kana gaafa orbitaala keessa raabsite jechuudha. Gaafa orbitaala keessatti raabsite pin orbitaala meeqa qaba jenne? Pin orbitaala 3 qaba jenne. Orbitaalota isaanii san keessa gaafa akkasii raabsitu fakkeenyaaf ka afurii kana gaafa raabsitu elektirooniin takka ol garagaltee takka gaggaragalti. Takka ol garagaltee takka gaggaragalti. Isaan kun elektiroononni asii kun baay'ee wal dhiibaa jechuudha. Wal dhiibbaan isaanii guddaadha jechuudha. Sababa elektiroonni kun baay'ee wal dhiibaniif maal ta'e jechuudha? Ionization energy xiqqaa akka inni qabatu godha jechuudha. Elektiroonii san maal godhee active godhe jechuudha. Elektiroonigeetivitiin lamaan sun wal dhiiban jechuun isaan kun maal godhe active ta'an jechuudha. Akkas jechuun maal jechuudha? Karaa biraatiin indirectly ionization energy yookaan humna elektiroonii alarraa galakkisiisuuf barbaachisan xiqqaa barbaada jechuudha. Kanaatu irra xiqqaa godhe jechuudha. Ionization energy jechuun paartiin bal'aan kan biraan immoo electro affinity jechuudha. Paartii kanaan electro affinity jechuun maali? Konseptii isaa gabaabseetiin isin himaa. Electro affinity jechuun jaalala elektiroonii jettanii kan barattan jechuudha. Gaafa sadarkaa elementariitti jechuudha. Jaalalli elektiroonii jechuun maal jechuudha? Jaalala elektiroonii jechuun harkisa yookaan diitii atoomiin tokko elektiroonii ala jiru ofitti dabaluuf qabdu jechuudha. This is electron affinity is defined as it is the charging energy dha. Maal jechuudha? Anniisa chaarjii elektiroonii ofirraa qabdu yookaan atoomii ofirraa qabdu. Atoomii kamii? Atoomii niwutiraal ta'e yookaan atoomii stabil ta'e tokko, atoomii fakkeenyaaf inchaarjiin tokko jechuudha. Atoomiin chaarjii dhabeessi tokko dandeettii inni elektiroonii ofitti dabaluuf qabu alarraa elektiroonii ofitti dabaluuf qabu san maal jedhama? Electron affinity yookaan jaalala elektiroonii jedhama jechuudha. Eekaan isii akkasi. As jalattis wantoonni isin beekuu qabdan energy of an atom is defined when the atom is loses or gain. Energiin atomii tokko yookaan annisaan atomii tokko ibsamuu kan danda'u yommuu atomiin tokko elektiroonii loos goote yookaan gain goote. Annisaa gain goote yookaan loos goote siruu chemical reaction. Wal nyaansa keemikaalaa eegisite yoo atomiin tokko humna yookaan annisaa ofirraa galakkisiifte yookaan annisaa ifitti dabalte maal jechuu dandeenya jechuudha. Energiin atomii tokko yookaan annisaa atomii sanii himuu dandeenya jechuudha. Yoo atomiin san fakkeenyaaf loos energy goote loos yoo ofirraa goote atomiin san maal jente jechuudha? Exothermicdha. Asirratti jechuun lamaan kun exo jechuun maal jechuudha? Release jechuudha hiikkaansi. Indo jechuun ammoo maal jechuudha? Indo jechuun absorb yookaan gain godhu jechuudha. Annisaa gain godhu jechuudha. Hiikkaan konseptiin hanga kana bakka kana jirtu hanga kana kan biraan immoo kan inni cuunfee isiniif kaa'ee gaggabaabsee jechuudha. Kan inni gaggabaabsee cuunfee isiniif kaa'ee maali? As keessatti asirraan maas waan tokkoon isin yaadachiisu fedha. Tokkoon fakkeenyaa fi amaloota afran kana gaafa ionization energy gad xumurtanis exercise xiqqoo tokko isin kannaa jechuudha. Waan san dalaguun baay'ee isin barbaachisa hunda jalaa akkasitti daddalagaa jechuu barbaadeti. As keessaa immoo isin tun icciti qabdi jeetiin isinii fide afaan oromootiin isinii fide icciti qabdi. Isin tun akkam jetti maaliif electro affinitiin exercise eenyu jala jirti jechuudha. Isin tuni exercise electro affinity jala jirti. Gaafii tokko farra jirti jechuudha. Gaafii exercise yookaan gilgaara isa yoo ilaaltanii jiraattan gaafii tokko farra jirti jechuudha. Gaafii tokko farra kan jirtu san icciti waan qabduu fi qabeedheeti kan isin dhufe. Kunis maali? Maaliif electro affinitiin klooriinidha. Fluoriinii caalee. Akka waliigalatti
asirraa isii tanatti osoo hin seenuun dura wanti isin isinii himsu tokko ni jira jechuudha malee maali tarree keessa maal fakkaata guruppii keessa maal fakkaata kan jedhu elektro affinity jechuun maal jechuudhaan jee jaalala elektiroonii yookaan dandeettii elektiroon atoomiin niwutiraal taate kon istabil taate teessu tokko elektiroonii alarraa dabaluuf qabdu jechuudha jennee kan isiiti ammoo isiin tun guruppii keessa maal fakkaatti firiidii keessa maal fakkaatti kan jedhu dalgee akkuma dabalaa deemtu ni dabalaa jechuudha elektro affinitiin maal faana dabala asitti wanti isinitti himu gaafa elektro affinitiin dabalu maal jechuudha elektiroonegatiivtiin faana dabalaa jechuudha. Firiidii gaafa akka deemtu elektro affinitiin maal ta'a inkiriis deema. Garuu immoo daawunsa guruppii gaafa akka deemtu elektro affinitiin maal ta'a deema dikiriis deema jechuudha akka walii galatti kuni ammoo achumarratti isin gaafiin tun exceptionidha jechuudha. Gaafiin tun akka exceptionitti dhiyaatee jechuudha. Galgala keessan irratti galgala san irratti keessaa fuudhee waan inni isin dhufeef iccitii hanga san qabdi jechuudha isiin tuni. Maaliif fakkeenyaaf gaafa gubbaarraa gad deemnu ni irrataa jennee jechuudha. Fakkeenyaaf firiin callaa bara Itoophiyaa atoomsi farate jenna jechuudha. Eenyutu irraa ol jira? Firiin callaa bara Itoophiyaa atomasfara atomasfara kan jennu akkana deemaa mire. Fakkeenyaaf elementoonni lameen bakka kana jiran filooriinii fi kilooriiniidha jechuudha. Eenyutu irraa gad jira? Kilooriiniitu irraa gad jira jechuudha. Garuu immoo jaalala elektiroonii isaatu olaanaa qaba jechuudha. Elektro affinitii isaatu irra guddaa qaba. Reefu maal jennee gubbaarraa gad yoo deemnu elektro affinitiin ni irra ta'a jenne. Garuu amma sila filooriiniitu irraa ol jira, kilooriiniin irraa gad jira. Garuu immoo kilooriiniitu osoo irraa gad jiru irraa ol qaba. Exceptioniidha jechuudha wanni akkanaa kun. Qormaata dhufti gaafiin tun deddeebiteeti wanti inni isinitti fuudhee dhufeefi. Kanaaf filooriiniin baay'ee xiqqaa waan ta'eef. Filooriiniin atoomik saayiziin isii baay'ee xiqqaadha. Baay'ee xiqqisheedha. Baay'ee xiqqaadha jechuun elektirooniin ishee walitti dhiyaatanii jiru jechuudha. Elektiroononni isaanii maali baay'ee walitti dhiyaatu. Baay'ee walitti dhiyaataa jechuudha. Elektiroonni haaraan tokko gara sheelii tuupii keessatti dabalamuudhaaf yookaan galuudhaaf maali wal dhiibbaan elektiroonii duraan achi keessa jiru sanii wajjin jiru baay'ee guddaadha. Wal dhiibdii jechuudha elektiroonii san. Fit dabalurra ifirraa dhiibuu guddiftee jechuudha. Maaliif elektirooniin duraanuu baay'ee walitti dhiyaatanii waan jiraniif elektirooniin biraa gaafa alaatti dhuftu itti dhiyaattee jidduu seenurra elektiroonii fi elektirooniin maal wal godhee chaarjoota wal fakkaatu miree wal dhiibdi. Saniifuu dandeettiin fit dabaluu isin qabdu baay'ee nu ulfaata jechuudha. Kanaafuu akka maal qabdu godhee jaalala elektiroonii gaxaanaa akka qabdu godhee jechuudha. Eenyurra kilooriinii irra jechuudha. Kilooriiniin ammoo atoomik saayiziin isii xiqqisho guddaadha. Elektiroononni isaanii isparsiliidha jechuudha. Adda sessikanii waan ta'aniif wal dhiibbaa dilasii hin godhan jechuudha. Kanaaturra elektro affinitii guddaa akkasiin qabdu isii taasise jechuudha gaafii tuni. Elektiroon riipalshiniitu jira jechuudha. Elektiroon riipalshiniitu eenyu keessatti jira jechuudha. Filooriinii keessatti jira. Kanaatu maal akka inni ta'u godhee jaalalli elektiroonii yookaan atoomii elektiroonii alaafit dabaluuf isiin qabdu san irrisee jechuudha. Akka kilooriiniin caaltu santu godhee jechuudha. Gaafii takkittiin tun iccitii qabdi jeetiin keessaa fuudhee kan inni isiniif fide laayik godhaa sabiskiraayib godhaa itti haa deemnu. Okay, inni amalli immoo kan biraa kan jiru elektiroonegatiivitiidha. Elektiroonegatiivitii jechuun maal jechuudha jennee haa kaanu. Jalqaba irratti elektiroonegatiivitii jechuun maal jechuudha? Elektiroonegatiivitii jechuun it is a tendency dha. Kunis maali? Dandeettiidha. Tendency of an atom in the molecules attract shared pair of electron towards itself, which is known as electronegativity. Dandeettiin elektirooniin tokko, dandeettiin atoomiin tokko elektiroonota cimdiiwwan elektiroonii alarraa fitti absorb gochuuf qabdu. Heerii dhalaan bakka kanatti wanti isin shawwadamuu hin qabne laan dandeettii elektirooniin tokko peerii isii peer elektiroonii isii sheeritti wal gochuuf dandeessu jechuudha. Ittiin sheer wal gochuu dandeessu elektironegativity jedhama jechuudha. Alarraa jechuudha elektironegativity jedhamti. As keessatti wantoonni isin hubachuu qabdan cuunfee kan inni isinii kaa'ee jira. Kunis definition isirraa yoo kaane electronegativity is the tendency of an atom in the molecule to attract a shared pair of electron towards the what itself. Gara ofitti elektiroonii cimdii ta'e gara ofitti share gochuudhaaf dandeettiin atoomiin tokko qabdu maal jedhama? Electronegativity jedhama jechuudha. Electronegativity is dimensionless property. Unity dhabeessa jechuudha. Unitless jechuudha kana jechuun. Dimensionless means unitless jechuudha. Unitless dha. Unity hin qabu. Electronegativity maali? Unity hin qabu. Unitiin isaa millimeetiri maarroodha, meetiri squareedha. Maali jennee unity niwutoonidha jennee bira kaa'uu hin dandeenyu jechuudha kana jechuun. Because it is represented as a comparative tendency rather than physical measurement. Electronegativity is the most common measurement system in the Pauling scale jechuudha. Pauling scale keessatti measurement baay'ee beekamaati jechuudha. The most electronegative elementiin akka walii galatti jechuudha. Bina kanaatuun deddeebitee qormaata keessatti kan dhuftu jechuudha.
the most electronegativity kan qabdu elementoota gabatee periodikii keessa jiran elementoota dhibbaa fi meeqa gareewwan hunda keessa jechuudha elementoota hanga jiran san keessa electronegativity most kan qabdu guddaa kan qabdu eenyu filooriiniidha takka ta'e si dhiyeessu hin jirtu jechuudha elementiin barbaadde gabatee periodikii keessaa fuutee electronegativity siitiin gaafa compare gootu electronegativityin isii filooriinii kan caaltu tokko iyyuu hin jiru jechuudha kanaaf electronegativitydhaan the most electronegative element is in the periodic table is what fluorine jechuudha and also the least isin xiqqaan immoo garuu siizamiidha jechuudha isii garee tokkoffarra jirtu tana garee tokkoffarra gara jalaa jirti jechuudha garee tokkoffarra gara jalaa kana jirti jechuudha siizamiin kanaaf siizamiin the least electronegative element in periodic table gabatee periodikii keessaa electronegativity xiqqaa kan qabdu siizamiidha jechuudha kana jechuun achirraa wanti isin hubattan asumaan electronegativity akkuma electroaffinitiidha dalga ni dabalaa jechuudha irraan gadii garuu maali ni irrataa jechuudha faallaa electropositivity jechuudha electropositivity'n faallaa kanaatiin gadee irraan gadee gaafa deemnu ni dabala horizontaalii gaafa bitarraa gara mirgaa deemnu garuu ni irrata jechuudha faallaa electronegativity jechuudha electropositivity'n hadeemnu ammallee maaltu hafe achi health concept'n ammallee isin hubachuu qabdan electronegativity wajjin wal qabsiisee periodii keessa maal fakkaata guruppii keessa maal fakkaata kan jenne akkuma ammaan tana jenne across the period left to right gaafa deemnu electronegativity is increase reason maaliif yaa sababni isii maali nuclear charge tu maal ta'a dabalaa deema jechuudha nuclear charge yoo dabalu electronegativityn atomii sanii maal ta'a deema dabalaa deema inda also atomic sizes gabbu'aa waan dhufuuf atomic size maal ta'a garuu decrease ta'a waan deemuuf sababoota lamaan kanaaf jechuudha sababni electronegativityn periodii keessa dabaluuf maali yeroo gaafate sababa lamaaf isaanis tokko nuclear charge increase waan ta'uuf lammaffaa immoo atomic size periodii keessa yookaan bitarraa gara mirgaa gaafa deemu decrease waan ta'uuf jechuudha sababa lamaan kanaaf electronegativityn horizontaalii yookaan periodii keessa dabalaa deema jechuudha kan biraan immoo guruppii keessatti maal fakkaata kan jedhu gubbaa irraa gara gadiitti gaafa deemnu electronegativityn maal ta'a decrease ta'a deema jechuudha kunis sababni isaa maaliif it is also nuclear charge kan dabalu yoo ta'e illee nuclear charge kan dabalu yoo ta'e illee maal ta'a jechuudha the addition of new electron shell tu dhufa akkuma reefun tana diagrama kaasee isin garsiisan shelliin dabalaa deema jechuudha shelliin guruppii tokko gaafa kakkaafnu periodii tokko farratti akkas yoo ta'e periodii lammaffaa dabalaa deema jechuudha akkanatti shelliin itti dabalaa deemuun sun maal godhe kanatti shelliin alarraan baay'ataa deemuun sun maal godhe jechuudha akka inni electronegativityn isaa xiqqaatu kan godhe jechuudha shellii dabalaa jechuudha silaa nuclear charge maali dabalaatuma deema maaliif lakkoofsi pirootoonii gubbaarraa kana gad gidduu kana kan jiru lakkoofsi pirootoonii elementii sanii dabalaa deema jechuudha fakkeenyaaf soodiyeemii yoo fudhatte soodiyeemii yoo 11 qabaatte soodiyeemii jala fakkeenyaaf pootaashiyeemii meeqa jechuudha 39 lakkoofsi pirootoonii isaanii dabalaa hin jiru silaa irraan gadi lakkoofsi pirootoonii illee dabalaa kanuma jiru jilaalanne jechuudha kanuma dabalaa jiru garuu maaltu affeektii irra godhe sheeliitu dabalaa deema jechuudha sheeliin waan dabaluuf lakkoofsi electronegativity gubbaarraa gadiitti gaafa deemnu maal ta'a jechuudha decrease ta'a deema jechuudha sababni isaatiif kan biraan immoo this is the shielding effect akka caalu godhaa jechuudha kunis shielding effect is overcome akka godhu jechuudha shielding effect maal caala nuclear charge silaa dabalaa deemu jiru san caalee argama jechuudha sababa kanaatiif gubbaarraa gara gadiitti gaafa deemnu electronegativityn atoomiidhaa maal ta'a deema decrease ta'a deema jechuudha galatoomaa jechuun barbaada asumaanii thank you share godhaa hiriyoota keessaniif like godhaa subscribe godhaa jajjabaadhaa jechuun barbaada isinii waliin hin jira paartii tokkoon xumura jennee baay'ee dheerate paartii lamatti addamuruudhaaf kan hin dirqame kanaaf kanatti aanee kan jiru chaaptarii kanaaf xumura kan ta'e jechuudha takkaa cuunfa daleenya takkaa qormaata tokko isin as keessaa isiniif hin qopheessa kana keessa tokko gaafaan isin qopheesse booda gara chaaptarii 5tti kan darbinu ta'a nagaatti jechuun barbaada thank you